Welcome to grade 9 biology, unit 4, part 5. Banga nagaan kara barnoota biology kutaa sagalaffaa nagaan dhuftan unit 4 part 5 barannaa jechuudha. So before you proceed to this lesson, don't forget to subscribe this channel, okay? Okay, let us start from corms. Okay, what is a corm? Corms are similar to rhizome. Corms kan jennu kun qaama biqilootaati. Akkuma rhizome jechuudha. Rhizome dha wal fakkaata. Except they are more rounded. Rhizome irra yeroo wal bira qabne yeroo laalu rhizome finni more rounded dha jechuudha. Irra rounded dha malee yookaan immoo fleshy irra lallaafa malee tokkumaa jechuudha. Corms contain stored food. Corms kan jennuun qaama biqilootaa kun nyaata kuusee ta'a jechuudha. That enables some plants to survive in the winter. Partiin qaamni biqilootaa kan corms jennu kun starchi keessa kuufamee ta'a jechuudha. Starchiin corms keessa kuufame kun immoo biqiloota naannoo keessattuu in the winter yeroo hanqina bishaanii yookaan immoo bona yeroo bona biqiloonni dandamatee akka inni bona ganna eegu kataayisu qaama corms jedhamu kanaa jechuudha biqiloota keessatti. Maaliif starchi kuusa store food starchi keessa kuufamaa jechuudha keessatti. Starchi kuusameeti sanboota biqiloonni immoo starchi san tokko bifa tokko gulukoosii jijjiirachuudhaan ittiin jiraatan jechuudha. Okay, the next part is tubers. Tubers kan kunis qaama biqilootaati. Okay, tubers are modified stem. Tubers inga hidda yookaan jirma modified yookaan jirma foojii yookaan immoo jirma haaromee yoo ta'u that may store starch. Akkasumas akkuma cormidha starch inni kuusa jechuudha kunis as seen in the potato Solanum species. Potato keessatti akkuma beekamutti akkuma ilaaletti Solanum species keessatti jechuudha gosa dinnichaadha jechuudha. Tubers qaamni biqiloota qaamni dinnichaadha kun tubers jedhama jechuudha. Arise as swollen ends of stolons. Tubersin kun kan dinnichaa keessaa kun eessarraa swollen ends of stolons bakka bokokee yookaan immoo iita'ee dhuma isaati dhuma stolonsii gubbatti argamaa jechuudha. And also contain many advantages or unusual birds. Maal qaba seetes achi gubbatti bakka teessan gubbatti advantages or unusual birds. Qaaba yookaan immoo bakka ittiin meeruun baay'ee hedduu taate. Baay'ee hedduu taate kataate jechuudha kun dinnichaa yoo ta'e qaaba ittiin meeru xixiifee jechuudha. Dinnichaa namoonni hin beekne jiru. Xixiifee inni bakka inni ittiin meeru xixiifeen hedduun sun bakka takkatti argamtu hedduun sun advantages or unusual birds jedhamte jechuudha. Bakka inni irraa meeru jechuudha. If the tubers are left in the ground and transplanted, tubersin tun lafa keessatti haftee yeroo transplanted taatu, the birds will produce shoot. Birsin tun produce shoot. Kana yeroo jennu maal seete birsin tun jirma yookaan immoo baala karaa samiidhaa oloo deemu kan lafa keessaa ba'ee soorata qopheessuudhaaf dinnichaa san fayyadu taatee jechuudha. So kana shoot kan lafa keessaa ba'ee jirmaa fi baala ta'ee deemu kana shoot jechuun. Using food stored in the tuber. Kana hunda kan gootu maal seete haga biqilaa sun danda'ee biqilaa shanyii halluu magariisa uummatee baala baasee if danda'utti nyaata tubersi keessa kuufame santu aniisaa achi keessa kuufame santu akka inni oloo bootu akka inni magaru akka inni biqilaa sun magaru taasisaa jechuudha. Okay, the next
parts of plants are bulb. Part biqilootaa kan biqiloonni ittiin wal horuu keessaa karaa sexualaatiin wal horuu keessaa tokko bulbidha jechuudha. What is a bulb? A bulb which function as an underground storage unit. Look. Bulb used as underground storage unit. Lafa keessatti maal kuusti storage unit yookaan immoo nyaata kuustuu biqila saniitii jechuudha. A modification of steam. Kunilleen jirma modify jechuudha. That has the appearance of a large fleshy leaf. Maal qaba? A large fleshy leaf. Baala qaba. Baala fresh ta'e kan achirraa steam irraa arise ta'e marigitee deema jechuudha. Surrounds the base of the steam. Base steamidha yookaan immoo bu'uura yookaan hundee steamidha kan hagoogee yookaan itti marsee deemu ta'uu isaati jechuudha balbiin kun. So kana fakkaata jechuudha waa'een kunis fakkiin isii tan himti laa fakkeenyaaf asirratti kun amma dinnichaadha bifa dinnichaati kun amma laa dinnichaadha inni kun jechuudha inni kun dinnichaadha mire kun immoo shunkurtoota kun shunkurtiidha. Fleshy leaf side bud kun hundi caasaa qaamota wanni jechuudha. Orama asitti root kun rhizome jedha. Look la rhizome nama asirratti kana jechuudha. Xiyyaa kanatti jechuudha as jechuudha bakka tana. New tubersin isa kana jechuudha. Uraa yookaan immoo funyaan dinnichaan sun irratti meeru. Uraa sin jechuudha. Uraa dinnichaa yeroo munnaa'ee meeru ka'ee baasu san jechuudha. Haala kanaa jechuudha. Tubers kan tuber forming. Amma asirratti hidda kanarraan tubersiin uumamee jira jechuudha. So fakkiin tun haala kanaan salphatti isinii baaf jechuudha. Akkaataa asexual reproduction karaa naturalitiin jiru kan karaa uumamaatiin jiru jechuudha. Okay, when we come to artificial vegetative propagation. Vegetative propagation namaan gaggeeffamu jechuudha kun. Artificial vegetative propagation. Kana gaata tartiiba kana namaatu raawwata jechuudha. Okay. Artificial methods of asexual reproduction are frequently used to give rise to a new and sometimes novel plants. Adeemsi kun namaan gaggeeffama. Maaliif yaadameeti? Biqila bareedaa yookaan biqila filatamaa dhala namaa fayyadu uumuudhaaf namni itti yaadee yeroo graft godhu jechuudha. Yeroo walitti fidee sanyii bareedu akka uumu jechuudha. So they include grafting, cutting, look, layering, marketing and micropropagation. Kana hunda adeemsa kana hunda kan ilaalu ta'uu isaati jechuudha. Okay, when we come to start from grafting raa eegallume. Grafting is an artificial method of asexual reproduction used to produce plants combining favorable stem and root. Look, amma adeemsi grafting keessatti adeemsi grafting dha kun adeemsa namtolchee asexual reproduction biqiloota ittiin horsiifnu maal wal finna istiimii faa bartee fi istiimii barbaadamuu fi sanyii filatamaa irraa barbaadamuu fi akkasumas hidda sanyii filatamaa irraa barbaadamu san kan walitti finnaa jechuudha. Hidda isaa ta'u biqiloota walitti finnee jira kana san booda immoo the stem of the plant to be grafted is known as session. Jirmi biqiloota nuti irraa walitti qalamsuudhaaf irraa finnee sun session yoo jedhamu the root is called stalk. Jirmi hiddi yookaan immoo biqilli karaa hidda qabu kan karaa lafaa gaxaanu kun kan nuti walitti jara kana walitti finnee itti qalamsu deemnu kun stalk jedhama jechuudha. Stalk fi session kana walitti hiinee walitti qaxxallee san booda sanyii filatamaa bu'aa guddaa buuftu uumnaa jechuudha karaa graftingitiin. Okay? Okay, when we come to cutting. Plants such as hibiscus and abacia
are propagated through the stem cutting. Biqiloonni gosa kanaa kun mukkeen isaanii yookaan immoo jirma isaanii muruudhaan jirma murame san immoo dhaabuudhaan bakka garaagaraa dhaabuudhaan haala kanaan heddummeessinaa jechuudha. So look asirratti the stem containing nodes and the internode are placed in moist soil. Jirma noodii fi internoodii qabu kana biyyee jiituu keessa keenya san booda allow to root san booda maal goona rootii akka inni baasu kan taasifna jechuudha. In some species sanyiilee tokko tokko keessatti stem can start producing root. Jirmummaan dhaabne kunu biqiloota yookaan immoo hidda baasuu eegalaa jechuudha. Even when placed only in water. Bishaan keessa ifa yoo keenyillee jirmi kun bishaan keessa yoo keenyillee ni baasaa jechuudha. Hidda baasaa jechuudha. Osoo biyyeen qabaatinillee. So for example, leaves of crotons or tangent will root by if kept undisturbed in the water for several weeks. Gosti muka kanaa kun hiddi isaanii ni wanni taa'achu bishaan keessatti kan ba'u ta'uu isaa jechuudha. Okay, layering is a method in which stem attached to plant is bent. Look, asirratti adeemsa layering yookaan ranarsii kanarratti jechuudha. Stem attached to the plant is bent. Jirmi biqiloota wajji wal qunnamee jiru kun bent ni dabsina jechuudha. Osuma irraa murratti dabsina. Yookaan covered with soil. Gaqqabnee biqilootaan yookaan biyyee itti qixxingoonee biyyeedhaan achi dabsina jechuudha. Haadharraa achi dabsineeti biyyee itti naqina jechuudha. Young stems can be bent easily without any injury. Akkuma beekamu jirmi biqila kanaa kan xiqqaate kan ijoollummaa qabu jechuudha. Osoo rakkoo takka irra hin finne osoo rakkoon cabiinsaa irra hin dhufne salphatti dabaa jechuudha nama. Adeemsi akkasii sun maaliif injiruu kanaaf kan sababa waan ta'aniif the preferred plants for this method. Biqiloonni akkasii sun biqiloonni hiddi jirmi isaanii yeroo itti qaqqabne hin cabne sun adeemsa kanaaf biqiloota kana horsiisuudhaaf kan preferite kan filatamaa ta'e ta'uu isaati jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf adeemsa ranarsii yookaan leerinsii kanaan kan wanni ta'u jechuudha. Fakkeenya jimaadha. Jimaa tokko fakkeenyaaf hundee takka gabbisuu barbaanne fakkeenyaaf hudduu jimaa kana damee qabdi hudduun jimaa isii tana damee jala tana fuunee gadoo qabnee biyyee itti hoonee asoo jalaa baafne jimaan kun jirmi jimaa nuti caccabsine sun damee nuti caccabsine sun osoo gadi hin cabsin biyyeedhaan gadoo ukkaamsine sun achumaan dhokgootee urata baaftee jimaa haaraa uumte jechuudha. Jimaa sun san booda hundee tana lafarra gabbatee jimaa guddaa ta'a jechuudha. So jimaa qofaan biqiloota hedduu jira. Haala kanaan biqila wal horuu leeyarsii yookaan karaa ranarsii jennee yaamnaa jechuudha. Karaa sexual reproductioniitiin jechuudha. Okay. Is enough for our today's lesson. Until next lesson, goodbye.